Akkuma duuba gartan kanatti guyyaa irraan tanaa walgahiin pirezidaantii Eertiraatii fi akkasumas Alburhaan kan Suudaan garee takka gaggeessaa jiru wajjin isaan walgahii gartee Asmaratti godhaniiti jiran. Irra hedduun gartee namni egaa yaada adda addaa dhiheessaa jiranii fi akkuma sanitti gartee barruuleen oduu tana ibsaa jirtu akka jettutti gareen Itoophiyaa wajjin diina taatee akkasuma sanitti gartee yeroo dheertuudhaaf karaa dippiloomaasiitii fi karaa waraanaatiinis gartee hojjechaa jiran. Yaanni isaanii gara lachuutu amma gartee karaa gartee lolaatti achi garagaluudhaaf deemaa jiranii. Dubbiin tuni gartee haalaan xiyyeeffannaan gartee deebii kan namuufi qaba takkaa gartee hubannoo barbaachisaa jechuudhaan odeessaa jiran. Inumaatu gartee oduun The Reporter jiru itti da'uudhaan jarri kuni qindoominaan lola gartee mootummaa Itoophiyaa irratti akka gartee banuudhaaf deemanitti hojjechaa jiranii jaaniitii odeessaa jiran. Yeroo dheertuu karaa gartee dippiloomaasiidhaatiin akkasumas gareelee adda addaa naannoo Horn of Afrikaa jirtu Itoophiyaatti garagalchuudhaa fi akkasumas gara isaanii godhuudha irratti hojjechaa turanii. Akkasumas itti gartee warreen paartiilee politikaatii fi paartiilee waraanaa adda addaatis tagartee Itoophiyaa wajjin walloltii takkaawuu Itoophiyaa wajjin walloltee nu gargaarti jaanii yaadanillee gargaaraati turanii. Keessattuu warra gartee akka TPLF ifatti gartee akka warri Eertiraatii fi inumaa warri Suudaan kun gargaaraa jiran mana kana keessatti amataa ol irraa haasofneeti jira. Okay? So ammaan tana gartee wanni isaan irratti xiyyeeffatanirraa akka gartee dubbiin dippiloomaasii tuni gara gartee afaan qawweetti achi garagaraa jirtu. Keessattuu gartee haala Itoophiyaadhaa fi Eertiraadhaa fi warri TPLF waliin jiran kana ilaalchisee rakkoo mootummaan federaalaatii fi warri TPLFis qaban tana keessatti jechuudha. Dubagaa yeroo gabaabdutti gartee dubbiin tuni gara lolaatti achi akka garagaluuf deemtu quba qabaachuun barbaachisaadha jaaniiti gaa isaanis yaada isaanii dhiheessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Ammaan tana deemaa jiru kun garee biyya lachuutuufu gaarii miti. Yaada jiru pirezidaantichi Sarbiyaadhaa gartee yaada isaa dhiheessaa jira. Inumaatu gartee akkaan inni arkaa jirutti warreen Yuurooppiidhaa warreen gartee Yukureen deeggaraa jiran kuni biyyi akka Jarmaniitii fi Firaans akkasumas Ingiliz lolli kuni akka gartee qabbanaa'u hin barbaadanii. Inumaatu gartee warri lola kana jabeessee gartee akka Raashaa tana diina jaanii hojjechaa jiran jara kana. Garuu wanni takkatee isaaniif hin galle Raashaan tuni biyya guddoodha. Biyya lola gartee Yuurooppiin itti banteef jecha takkaa'u gartee akka dura deemsaatti warri Yukureen lola isaaniif bananiif jecha biyya diigamtuu miti jeeti gartee haasawaa jira. Yaaduma gartee inni haasawee jiru kana warri Raashaatis gara isaaniitiin nuti yeroo gabaabduu keessatti inumaatu gartee lolli keenya jabaatee gartee achi tarkaanfachuu bira odoo hin taane akka hin dhaabbannetti irra gaggeessina kana gartee addunyaanis quba qabaachuu qabdi jechuudhaan odeessaa jiran. Inumaatu achitti hin dhaabbanne mooraanni Raashaadhaa akka jechaa jirtutti akka jechaa jiranitti haleellaaleen yeroo gabaabduu keessatti biyyootan akka gartee biyyootan akka Roomeeniyaa fi akkasumas sanitti gartee warreen meeshaalee lolaa Yukureeniif naannoo isaanitti harka qabachaa jiran kana haleeluudhaaf teenyaa jaaniiti dubbachaa jiranii. Tuni miidiyaaleen gartee warri Yuurooppiidhaa akka malee akka yaaddawaa jiran gara isaaniitiin irraa dubbachaati jiran. Sana akkasitti quba qabaadhaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduun gartee isinii himuu barbaadu tan pirezidaantii Iiraani. So inni ammaan tan isin himaa jiru kun kana fakkaata. Kuni gartee pirezidaantii Yukureenii fi akkasumas pirezidaantii Sarbiyaadhaati. Okay. Oduu tanarraan waa xiqqoo isin himuu barbaada. Let's see. Tana gartee argitanii jirtanii. Egaa guyyaa irraan tanaa pirezidaantiin let's see.
Okay. Guyyaa irraan tanaa pirezidantiin Iiraan gara isaatiin gartee warra kaabineetii fi akkasumas ministeerota adda addaatii wajjin haasawa dheeraa godheeti ture. Haasawa isaa kana keessatti waa heddurraa'ee haasawee ani immoo gabaabseetumaan gartee waa lamaa sadii isinii hima. Waa lamee sadeen taniin isinii himu dura dursoo waan takka gartee haalaan jabduudha jeeta inni irra deddeebi'ee jala saraaree gartee isaaniif hime biitii akka Paakistaanii fi Afgaanistaan warreen gartee isaanii wajjin daangaa walitti gartee qaban shororkeessitoota garaagaraa biyyootan isaaniitirraa akka biyya teenya keessa seenanii lola nurratti hin banne dhorkuudhaan nu gargaaraniiti jiranii je'eeti gartee haasawaa jira. Okay? Tuni hedduu murteessituudha. Akkuma gartee yaadatanitti gara Iraaq keessaa warri gareen gartee akka Kurdiidhaafaan waraana adda addaa qopheessanii duraan gartee Iiraan seenneeti haleellaa takkaa'u lola irra gaggeessan ijaanii akka dubbachaa turan. Gargaarsi kunis mootummaa Izraelii fi Ameerikaadhaan akka ta'aa ture isinii himaatiin ture. Garuu san haleellaalee gartee gareen warra Iraaq keessa jirtuu fi gareen warra Iiraan tuni lola irratti gaggeessaniin inumaatu gartee qophiisan duraa fashaleessaniiti turan. Tan gartee namayyuu irraa dubbachaa hin jirre ta gartee Paakistaanii fi Afgaanistaan keessaan waraanonni garaagaraa karaa gartee biyya Iiraan silaa seenanii akkasitti biyya san jeeqan. Kanammoo waraanni gartee biyyoota lachuutu dura deeminsan akka gartee shororkeessitoonni kuni biyya isaanii keessan seenne hojjechaa turanii kanarratti isaan galatoonfachuudha qabna jechuudhaan dubbachaa jira. Kana keessatti pirezidantiin gartee wanni inni dubbachaa jiru waa lama. Gara tokkoon waliigaltee isaanii fi Paakistaanii fi Tarkiin Suudi Arabiyaa wajjin goote tuni Iiraan biratti akka gartee hamtutti akka laalamne. Inumaatu gartee keessisiidhaa hammeenyaafillee haa taatu garuu immoo ammaan tana inni wanni gartee inni irratti xiyyeeffachaa jiru nuti jara kanaa wajjin hariiroo jajjabduudha qabnaa. Hariiroo gartee lola gartee nurra banuu dhiisaadhaati akka gartee gareen biraatu itti fayyadamtee lola nurratti hin banne warra hojjechaa jiru jechuudha. Okay? Akkasitti gartee karaa politikaatiin afaan isaatiin dubbachaa jira. Akkasuma sanitti inumaatu gartee ministeerri haajaa alaa biyya Iiraan karaa isaaniitiin karaa ministeera haajaa alaatiin waliigaltee Paakistaanii fi Tarkiidhaa Suudi Arabiyaa wajjin godhan tan ilaalchisanii dubbataniiti jiran. Isaanis yaaduma kanaan wal fakkaate. Waliigalteen tun inumaatu gartee waliigaltee gaariidha. Biitti gartee Islaamaa yoo gartee akkana walitti dhuftee waan gaarii irratti waliigaltu taate diinni naannoo kanatti gartee humnaan horatu takkaa'u gartee diinnillee gartee akka naannoo kana keessaa deemaniif waan gaariidha jechuudhaani gara Iiraaniin dubbachaa jiran. Okay? Sana akkasitti quba qabaadha. Qabxiin biraa guddoon takka ta'e inni irraa haasawee walgahii isaa fi Mujtabaa Hameeniin godhan. Anaa fi Mujtabaan yoo xiqqaatte sa'aa 8 oliif walgahii gaggeessineeti turre je'eeti haasawee tana keessatti gaa waa lama ta'in irraa haasawe. Taniin isinii barbaadu jechuudha. Okay? Waa takka akka gartee Mujtabaan lubbuudhaan nagee jiru. Okay? Namni hedduun gartee Mujtabaan madaawee jira, du'ee jira, takkaa'u gartee du'u jira jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Waan san ilaalchisee inni gabaabsee akka inni jeetti Mujtabaan lubbuudhaan nagee jira. Inumaatu gartee mooraalli isaas jabaadha. Nama gartee waa hundaa'u gartee qunnamtii adda addaa gaggeessaa haalata biitti keessa jirtullee hordofaa jiru jechuudhaani akka gartee nama gartee hojii irratti dhibba hojjechaa jirutti isa kana ibsee jira. Okay? Inumaatu walgahii isaa hojii gaggeessisan walgahiin san sa'a 8 olii sanirraa gartee akka malee akka gammachuu qabuu fi achirraa firiilee jajjabduu tan gartee karaa hojiitti jijjiiruu barbaadullee irraa dubbateeti jira. Achi keessatti itti da'uudhaan wanni takka gartee ta'e inni je'ee Mujtabaan waraana biyyattiidhaatii fi akkasuma san amma booda waa'ee gartee nageenya ummataa akkaataa gartee nuti sirnaan gaggeessinu inumaatu gartee waraannillee jabaatee hojii isaa diina dura dhaabbachuu kana akka itti fufu itti aansuudhaan rakkoo ummataa rakkoo ummanni gartee ammaan tana keessa jiru
yoo gartee waa'ee economies ta'e waa'ee gartee qaaloominaatis ta'e qaaloomina gartee waa bitachuudhaatis ta'e akkasuma san qurramallee yoo qabaatan taate rakkoo ummataa dura deeminsaan gaafii isaanii deebisaadha jechuudhaani yaada isaa nutti himatee jira. Tana yeroo gabaabdutti karaa hojiitti gartee jijjiirree ummatatti ni dabarsina ummataaf gartee waan barbaachisaa gaggeessina jechuudhaani pirezidaantiin Iraan dubbatee jira isiniin jechuu barbaada. Okay? Xumura irratti obboleeyyan keenya xumura irratti akkuma gaana duuba gartan kanatti pirezidaantii FIFAadhaa kan gartee baatii dabarte tana keessatti rabshaan adda addaa isa qabattee jirtu inumaatu gartee dhaabbatoonni kubbaa miilaa keessattuu gareen UEFA CONCACAF akkasumas sanitti gartee Asia Football Conference takka AFC'n arraan tana xalayaa ifaa takka gartee xalayaa tan namayyuu gartee dubbisuu danda'u open letter waan jaaniin xalayaa gartee dho'isaan tahin jechuudha. Namayyuufuu gartee akka ifa taatutti akka inni hujii isaa gadhiisu isa gaafataniiti jiran. Namtichi kuni nama gartee kubbaa miilaa tana keessattuu gartee dhaabbata kubbaa miilaa tana akkaataa gartee itti gaggeeffamuu ture san keessatti amantii ummataa diigee jiru. Amantii ummataa amantii taphattootaatii fi akkasuma sanitti amantii dhaaba keenyaati diigee jira. Tanaafuu namni gartee deeggarsa ummataa hin qabne namni gartee tapha kana akkaataa gartee ifii isaatiif barbaadutti takkaa'u gartee horumatti jijjiiruudhaan maallaqa qofarratti xiyyeeffachuudhaan inumaa gartee gara addaatiin akka malee korraaptii tahee jiru kuni dhaabbata keenya kanaa fi tapha keenya bikkan buu jechuudhaani odeessaa jiranii dubagaa kanarratti gartee waraqaan isaan xalayaan gartee isaan dhiheeffatan tuni xalayaa balloodha akkumaan amma dura isiniin jee Infantinoon ammallee gartee gargaarsi inni qabu tiimuu gargaarsota warruma Afrikaa qofarraayi dhaabbatoonni biraa kan gartee as bahee nuti isa kana ni deeggarra jedhee dubbachaa jiru hin jiru Afrikaa qofa. So tanarratti innis torbaan dabre biyya Morokoo keessatti walgahii gartee gareelee Afrikaatii fi gareelee naannoo adda addaa wali qabee akkaataa gartee isa kana itti deeggaranii fi inumaatu gartee isa kana gartee cinaa dhaabbachuu irratti shoora guddaa akka taphatan isaan gaafateeti jira. Kanarratti garuu immoo dhaabbatoonni gartee gurguddaan kan gartee akka UEFAadhaatii fi CONCACAF fi AFC'n ammallee sagalee tanaan inni kuni aangoo tana gadhiisuu qaba jaanii dubbachuun isaanii dhugatti gartee dhaabbata kana warra adda diiguudhaaf deemu. Maaliifi warreen gartee dhaabbatoonni sadeen gurguddaan kuni sagalee olaantuu qabaachuun oolan akka gartee gaa UEFA akka gartee FIFA keessatti dhugatti gartee yoga dhiibbaa gartee ammaan tan irra gaggeeffamaa jirtu kana fudhatee gartee kan inni aangoorraa ifin kaafne taate booda oguu gartee FIFA kongiresii godhanii walgahii gaggeeffatan achirratti gartee isa dura dhaabbachuun inumaatu gartee akka gartee inni hin jaalannetti hojiirraa isa ari'uun itti galuun oolanii jaanii takka gartee itti ta'uun oolanii jaaniiti odeessaa jiranii san gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jaa